AI, AI, AI guyyaa har'aa sooshaal miidiyaa garaa garaa irrattis ta'e kallattii adda addaatiin namoonni AI yeroo jedhan ni dhageessu. Garuu AI dhumti kun maali? ChatGPT, Gemini, DeepSeek, VO3, Sora AI, Notebook LM, Google Translate, Apple Siri fi kanneen kana fakkaatanii bu'aawwan AI keessaa isaan muraasadha. Akka qorannoon World Economic Forum baasee ibsutti waggoota dhufan 5 haga 10 gidduutti hojiiwwan haaraan miiliyoona 170 ta'an kan uumaman yeroo ta'u, hojiiwwan yookiin dalagaaleen naannoo miiliyoona 90 ta'an ammoo ni badu. Jijjiirama kana hundaaf sababa kan ta'u ammoo guddina teknoolojii irra ga'aa jirrudha. Keessattuu gama artificial intelligenceetiin wanti jiru jijjiirama hojii mudachuuf adeemaa jiru kana ni ariifachiisa. Kanaaf egaa beekumsa AI qabaachuun nama kamuu irratti dirqama ta'aa adeema. AI ilma namaa bakka bu'uuf adeema jedhama. Haa ta'u malee garuu AI guutummaa guutuutti ilma namaa bakka bu'uu baatus namoonni AI fayyadaman kanneen AI hin fayyadamneen bakka bu'uun isaanii waan hin oolledha. Egaan guyyaa har'aa namoonni muraasni hubannoo waa'ee maalummaa AI kan qabanii fi jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti kan fayyadamaa jiran yoo ta'an, gariin ammoo ammallee AI kun maalum akka inni ta'e hin beekanu, itti fayyadamaas hin jiran. Sababa kanaan ammoo faayidaa hedduutu isaan jala miliqaatii jira. Yeroo nuti amma jiru kana keessatti AI mata duree feene irratti barreeffama bareedaa ta'e nuuf barreessuu irraa eegalee haga giraafiksii ajaa'ibaa garaa garaa dizaayin gochuutti, kana malees riisarchii fi piroojektii adda addaa dalaguuf haga nu gargaarutti, dabalataanis koodii piroogiraamingii laanguweejii garaa garaan nuuf barreessuu, viidiyoo fi suuraa ajaja tokkicha qofaan jenereet gochuu fi indastiriiwwan garaa garaa keessa seenuun dalagaalee jiran awutoomeet godhee wanta dandeettii ilma namaan raawwachuuf sa'aa fi guyyoota fudhatu daqiiqaa muraasa gidduutti qulqullina olaanaa waliin raawwachuu dandeettii jira. Ajab yaa hojii AI! Egaa namni AI sirriitti hubatee itti gargaaramuu eegalee carraawwan dhufan itti fayyadamaa, bu'aa baay'ee mudatan ammoo dandamachaa addunyaa hojii guyyaa guyyaan jijjiiramaa jirtu kana waliin imaluuti danda'a. Anis viidiyoo kana keessatti namoota hubannoo AI hin qabneef kan hedduu tokko gargaaruu danda'u beekumsa bu'uuraa waa'ee maalummaa AI akkasumas AI dhumti akkamiin akka inni hojjetu kan ibsu, gosoonni AI maal maal akka jiran ta'an, dabalataanis fiildiiwwan AI jalatti argamanii fi dhuma irratti ammoo imala AI'n gara fuulduraatti godhaatii jiru isiniif eeruun sagantaa viidiyoo keenya kana goolabna. Isinis egaa beekumsa AI qabdan sadarkaa tokko ol guddifachuu yoo kan barbaaddan ta'e viidiyoo kana haga xumuraatti tasgabbiin daawwachuun, yoo isinitti tole ammoo laayikii fi sabiskiraayib gochuun nu hordofaa. Akchuwaalii akka jaallattanis abdiin qaba. Hamma kallattumaan gara viidiyootti haa dabarru. Viidiyoon yookiin koorsiin kun egaa namoota beekumsa bu'uuraa AI tariitii kanaan dura hin qabne yookaanis ammoo namoota beekumsa AI baay'ee murtaa'aa ta'e qabaniif hedduu tokko kan gargaarudha. What is AI kan jedhuun haa jalqabnu. What is AI or what is artificial intelligence? Artificial intelligence yookaanis AI jechuun maal jechuudha? AI is a field of computer science that tries to incorporate human intelligence into machines so that machines can make decisions on their own, solve problems, automate things. AI'n yookaanis artificial intelligence'n fiildii computer science jalatti argamu ta'ee dandeettii ilma namaa yookaanis ammoo intelligensii ilma namaa maashinootaaf jechuunis koompiyuutarootaaf kennuudhaan koompiyuutaroonni yookaanis maashinoonni kunniin dandeettii murteewwan garaa garaa ofiin dabarsuu akka jarri danda'an jara gochiisuu, solve problems rakkoolee garaa garaa akka jarri furan gochiisuudhaan, dabalataanis wantoonni garaa garaa automate akka jarri ta'an haala nutiitti gochiisnu jechuudha. Egaan AI'n yookaanis artificial intelligence'n kuni koompiyuutaroota yookiin maashinoota proogiraam gochuudha. Proogiraam gochuun kun immoo maaliifi akka AI'n yookaan koompiyuutar maashinii suni tiinkii godhuuf, yaaduu danda'uuf, learn akka inni godhuuf akkasumas immoo make decisions murteewwan garaa garaa akka inni wanta baratee fi wanta hubate sana irratti hundaa'ee dabarsuu danda'uuf jechuudha. Salphaadhumatti AI yookaan artificial intelligence jechuun digital brainii akka create gochuuti. Digital brainiin maalidha? Sammuu baayoloojikaalii yookaan sammuu ilmi namaa qabu ni jira. Sammuu ilma namaa sana kan fakkaachuu danda'u, wanta sammuu ilmi namaa hojjetu kan hojjechuutii danda'u maashinii yookiin computer systemii develop gochuu jechuudha. A brief history of AI. Mee xiqqoo ishii gara dudduubaa deebinee history AI yookaanis AI'n akkamiin akka inni eegalee waliin haa ilaallu. Seenaan AI kan inni eegalee naannoo bara 1950 irrattidha. Bara 1950 kana dura naannoo bara 1943 irratti yaadottiin tokko tokko haa jiraatan malee sirriitti hundaa'ee yaadni waa'ee AI kan inni eegalu bara 1950 irraa kaaseeti. Bara 1950
1950 kana irratti namichi maqaan isaa Alan Turing jedhamu lammii biyya Ingilandi maatimaatikshaanii fi kompiitar saayintistii beekamaa kan ta'e Turing testii yookiin Turing maashinii kan inni diivilooppii godhe yookaan qopheesse. Kunis mala inni kan maashin think maashinoonni yaaduutiin danda'u kan jedhu adda baafachuudhaaf mekaanizimii inni diivilooppii godhedha. Turing testiin yookiin Turing maashinii maal akka inni ta'e ditteelii gadi fageenya intarneetii irraa barbaaduudhaan dubbisuutiin dandeessu. Osoo haala kanaan jiru 1956 irratti Dartmouth konferensiitu gaggeeffame. Kunis inni kolleejii Dartmouth keessatti konferensii riisarchoonni addunyaa beekamoon garaagaraa bakka tokkotti dhufuudhaan irratti hirmaatan irratti namni maqaan isaa John M. Carty jedhamu jecha artificial intelligence yeroo jalqabaatiif fayyadamuutii eegalee moggaasa kanas yeroo jalqabaatiif nama maqaan isaa John M. Carty jedhamutu konferensii kana irratti moggaasa kana artificial intelligence uumuu danda'eeti jechuudha. So achirraa kaasee egaa namni kuni the father of artificial intelligence jedhamuudhaan ni beekama jechuudha. Haaluma kanaan otoo jiru 1958 irratti Lisp yookaanis Lisp Posing Programming Language AI researchiidhaaf gargaaru namichuma John M. Carty jedhamu kanaan diivilooppii ta'e. Imalli AI haaluma kanaan itti fufee 1966 irratti Eliza the first chatterbots yookaanis chatbotiin yeroo jalqabaatiif create ta'e logical rule yookaanis ammoo symbolic programming fayyadamuudhaan yeroo jalqabaatiif chatbotii hedduu tokko namoonni yeroo sanatti fayyadamaa turanii waanuma maashinii yookiin kompiitara wajjin haasaa jiran osoo itti hin fakkaatin kompiitara wajjin communicate gochaa turan chatbotiin yeroo sanatti kalaqameetii ture. Imalli AI haaluma kanaan itti fufee osoo jiru 1970 kaasee hanga 1980 keessa kan jiru ammoo first AI winter to happen ta'e. Kunis maalidha? Sa'aatii sanatti riisorsiiwwan yookaanis ammoo kompiitaroonni waa'ee AI kana hojjechuudhaaf yookaanis riisarchiiwwan AI garaagaraa irratti gaggeessuudhaaf gargaaran kompiitaroonni humna gahaa qabnuu fi daataan garaagaraa intarneetii irratti onlaayinii argamuutii hin dandeenye waan ta'eef imalli AI xiqqooshii ni gufate jechuudha. Itti aansuudhaan 1980 keessa ammoo expert systemiitu diivilooppii ta'e. Expert systemiin kunis maalidha? AI maashinii beekumsa wanta murtaa'aa tokko irratti qabaachuu danda'an AI maashinii akkasiitu kireetii ta'e. Waqtii kana keessa egaa abbootiin qabeenyaa garaagaraa AI kana irratti investi gochuutii ni eegalanii. Haaluma kanaan itti fufee utuu jiru 1980 roobootaa kaasee hanga 1993 gidduutti ammoo second AI winter to happen ta'e. Second AI winter lammaffaatu mudate. Kunis maalidha? Expert systemiin duratti uumaman kunniin hedduu tokko haalawoo gatiin isaanii baay'ee tokko ol ka'aa ta'e namootaaf hawaasaaf bizinesoota garaagaraatiif raabsuudhaaf mijataa hin taane namoonni kana afford gochuutii hin dandeenye dabalataan isaa export sistemoonni kunniin salphootti kan miidhamanii fi hojiidhaan ala kan ta'an turan. Rakkoon kun egaa imalli AI akka inni deebi'ee ammallee gufatu ni godhe. Itti aansuudhaan bara 1990 kaasee ammoo maashin learningiitu dhufe. Maashin learningiin kun egaa duraan kan ture symbolic reasoning yookaanis ammoo logical rule kan akka FLC statementii fayyadamuudhaan wantoota program godhamaa turanii gara data driven learningiitti shift godhe. Kunis maalidha? Maashina ofiisaatii fi daataa kennamuu irratti hundaa'ee akka inni ofiin barachuu danda'u akka inni ofiin tiinki gochuu yookaan yaaduu danda'u mekaanizimii godhutu 1990 irratti uumame. Kanuma bu'uura godhachuudhaan 1997 irratti Deep Blue'n ni uumame jechuudha. Deep Blue'n kaampaanii addunyaa teknoolojii beekamaa ta'e IBM'dhaan super kompiitarii uumamedha. Super kompiitariin yookiin kompiitarii baay'ee cimaa wantoota garaagaraatiin dagaage kun egaa World Chess Championii Gaarii Kasparov jedhamu nama yeroo sanatti cheessiidhaan akka addunyaatti chaampiyoonii ture. Super kompiitara kana wajjin geemii seenuudhaan super kompiitariin kun nama kana injifateetii jira jechuudha. Kun egaa imala AI gara fuulduraatti godhaatee jiru hedduu tokko akka namni attenshiniitti kennu kan gochiisedha. Haaluma kanaan osoo itti fufee jiru bara 2000 irraa kaasee ammoo sistemoota garaagaraa irratti AI ni integrate ta'ee hojiirra ooluutti ni eegale. Search engine irratti spam filteringii imeeliin tokko gaafa namaaf seenu imeeliin sun spaamidha moo spaamii miti kan jedhu adda baasuudhaaf gargaaruu irratti speech recognition kompiitarri sagalee namaa hubachuudhaan akka inni respoonsii kennuu danda'u mekaanizimiin godhamuutii danda'u yeroo sanarraa kaasee hojiirra ooluutii eegale. Windows operating system illee barootuma kana keessatti kan inni speech recognition system isaa akka itti gochuutu danda'e. Haaluma kanaan imalli AI itti fufee bara 2010 irratti ammoo konseptiin deep learning fi neural networking dhufe. Deep learning kun egaa baay'ee konseptii guyyaa har'aa AI garaagaraa irratti hundaa'uudhaan uumamaatii jiranidha. So AI kun bara 2010 irraa kaasuudhaan wantoota akka visionii yookaanis ammoo wanta akka kaameraatiin deeggaramee imeejii garaagaraa irraa waa barachuu akka inni danda'u laanguweejii yookiin afaan ilma namaa akka inni baratee hubachuutii danda'u wantoota kana hunda analaayizii godhee akka inni decision making taaskii garaagaraa illee yookaan murteewwan garaagaraa akka inni haala baalaansii ta'een kennuutii danda'u godhamee kalaqamuutii eegale jechuudha. Bara 2010 kaasee
kaasee haga ammaatti kan jiru modern AI era jechuudhaan kan beekamudha. So deep learning kun ergi inni create ta'eetii booda bara 2011 irratti waassanii fi siriin create ta'aniin waassanii kaampaanii addunyaa teknooloojii beekamaa IBM'dhaan AI systemii create ta'edha. AI systemiin waassan jedhamu kun humanoid robotiidha yookaan robotii akka nama fakkaatu yeroo ta'u NLP yookaan natural language processing fayyadamuudhaan afaan ilma namaa haala sirrii ta'een akka inni hubachuu danda'u godhamee kan program godhamedha. So waassaniin kun egaa dorgommii TV show irratti quiz yookiin gaaffii deebii dhiyaatu irratti hirmaachuudhaan chaampiyoonii yeroo sana namoota turan lama wajjin dorgomee gaaffii dhiyaatu AI systemiin kun haala ajaa'ibaa ta'een namoota kanneen dursee deebisuudhaan injifataa ta'ee argameeti dhufee jira. Kun immoo teeshiniin AI ammallee akka namoonni sirriitti irra kaa'atan kan godhedha jechuudha. Eventiin kun baruma kana keessa egaa kaampaaniin addunyaa beekamaan Appiliinis bilbila isaa iPhone irratti voice assistantii Siri jedhamu bilbila iPhone irratti develop gochuudhaan gadi lakkisee jechuudha. Haaluma kanaan osoo itti fufeetii jiru 2016 irratti Soofiyaan the first humanoid super robot kan jedhamtu create godhamte. AI robotiin Soofiyaa jedhamtu kun wantoota hundaan humaanii yookiin ilma namaa kan fakkaattu yeroo ta'u dandeettii waa arguu ni qabdi, kaameraa fayyadamuudhaan dandeettii emotionii garaagaraa express gochuu ni qabdi, akkasumas dandeettii natural language processing yookaan NLP fayyadamuudhaan namoota wajjin communicate gochuu afaan ilma namaa hubattee namoota wajjin haala ishiinitti communicate yookaan dubbachaa turte ni jira. Kuni imala AI hedduu tokko kan ariifachiise ture. Tiyaansuudhaan 2018 kaasee kan jiru ammoo even amma guyyaa har'aa amma bara nuti keessa jirru bara 2025 haga bara 2025 kan jiru generative AI era kan jedhamu yeroo ta'u Googlein 2018 irratti transformer architecture kan jedhamu ergi researchoota isaatiin develop godhee booda isarra dhaabbachuudhaan AI modeliin guyyaa har'aa isin beektan hedduun isaanii warreen akka ChatGPT jettan DeepSeek, Gemini warreen kana fakkaatan generative kan ta'an hundi isaanii architecturein transformer jedhamu kun ergi develop ta'eetii yookaan ergi create ta'eetii booda kan jarri isarra dhaabbachuudhaan uumamuutii jalqabanii. So bara 2018 kaasee haga ammaatti kan jiru kun generative AI era jedhama. Gabaabumatti seenaan achi as dhufaatii AI kanadha kan inni fakkaatu. Itti aansuudhaan real world AI application waliin haa ilaallu. AI'n guyyaa har'aa eessatti nu gargaaruutii danda'a kan jedhu itti aansinee waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa healthcare yookaan fayyaa irratti AI'n hedduu tokko gahee guddaatti taphachaati jira. AI detects diseases through medical imaging and reducing human error. Medical imaging garaagaraa suuraadhaan kaafamee kennamuudhaan AI'n suni suuraa sanarraa yookiin imeejii sanarraa daataa analyze godhee dhukkuboota garaagaraa adda baasuu keessatti gahee guddaatti taphachaati jira. Haala kanaanis egaa dooktaroota dhukkuboota adda baasuu keessatti baay'ee tokko jira gargaara. Akka fakkeenyaatti medical imaging systemiin AI'dhaan deeggaramu dhukkuboota kanneen akka kaansarii suuraawwan X-ray fi MRI'dhaan kaafaman keessatti kaansarii haala salphaadhaan adda baasuutii dandeetii jira. Inni kan biraan healthcare irratti AI'n chaatbootiiwwan garaagaraa kanneen akka Doctronic AI haaluma amma argaa jirtan kanaanii namni osoo daayirektii gara buufata fayyaa osoo hin deemini AI bootii kanaa wajjin mallattoo dhukkuba nama sana irratti argame ibsuudhaan AI sanarraa rikomendeeshinii yaada garaagaraa fudhachuutii ni danda'a. So chaatbootiiwwan kanneen akka Doctronic AI, Babylon Health, Medical Chat Data kan jenneen jedhaman kun medical advice mallattoolee dhukkuboota ilma namaa mudatan irratti hundaa'uudhaan namoota baay'ee tokko assist godhu. Inni kan biraan AI'n gahee guddaa taphataati jiru transportation irrattidha. Self driving cars kanneen akka Tesla akka fakkeenyaatti fudhachuutii dandeessu. Dabalataanis AI'n e-commerce yookaanis ammoo electronic commerce irratti gahee guddaa tokko taphachaati jira. User personalized product recommendation kunis maalidha? Online shopping irratti productii isin duratti visit gootan yookaanis ammoo productii isin duratti purchase gootan irratti hundaa'uudhaan next time namni kun maal bituutii danda'a kan jedhu AI'n data past data keessan irratti hundaa'ee recommendation godha jechuudha. Inni kan biraan finance irratti AI'n gahee guddaa kan inni taphatu. Fraud detection, credit scoring, automated trading irratti AI'n gahee guddaa tokkodha kan inni taphatu. Fraud detection irratti AI'n credit card fayyadamuudhaan namoota transaction garaagaraa raawwatan activity isaanii trace godhee hordofee achi keessatti tariitii suspicious activity yookiin immoo activity adda ta'e yookiin transaction adda ta'e yookaan argu ta'e maybe transaction suni sababa bakka garaagaraa irraa raawwatamaa jiraachuusaa kan inni adda baafatu yoo ta'e salphaatti detect gochuudhaan qaama dhimma ilaalatuuf information kenna AI'n. Kana qofa miti credit scoring irratti illee namoonni baankii tokko irraa maallaqa fudhachuu yaraatiif dhiisuu yaraatiif information namni sun kanaan dura baankii sana waliin qabu analyze gochuudhaan namni suni credit ni argatamu hin argatu kan jedhu salphaatti AI'n adda baasuutii danda'a. Tradingii garaagaraa kanneen akka stockii irratti illee bittaa gurgurtaa sana salphaatti daataawwan duraan turan analyze gochuudhaan murtee garaagaraa gama kanaan dabarsuu irratti illee AI'n gahee guddaatti ni taphata.
AI'n dabalataan customer service irratti illee gahee hedduu tokko baatee jira. Chaatbootiiwwan weebsaayitii garaa garaa irratti guyyaa irraa integrate ta'uudhaan ilma namaa fakkaachuudhaan tajaajila sappoortii kennaatii jiru. Kana qofa miti egaa jireenya keenya guyyaa guyyaa daily life keessatti AI'n hedduu tokko gahee ba'aatii jira. Voice assistant kanneen akka Alexa, Siri, Google Assistant bilbiloota harka keenya irratti kanneen argaman kun egaa wanta haala naannoo keenya wantoota garaa garaa maybe weather condition haala qilleensaa ta'uutii ni mala wantoota garaa garaa gaafachuudhaan assist godhanii kan deebii nuu kennanu jechuudha. Inni kan biraan egaa education yookiin barnoota irrattidha. AI'n akkaataa namoonni waa itti baratan inni barsiisu immoo akkaataa inni itti barsiisuu qabu shape gochuu irratti gahee guddaatti taphataatii jira. Akka fakkeenyaatti ChatGPT ni fudhattu. ChatGPT irraa wanta hedduu personalized ta'e explanation wajjiniin gaafachuudhaan barachuutii dandeessu. Dabalataan AI'n agriculture yookiin qonna keessatti illee gahee guddaa ni taphata. Qotee bulaa akka inni productivity isaa bu'aa qonna irraa argachuu qabu akka inni haala gaarii ta'een argatuuf AI'n gahee guddaa ni taphata. Diroonii garaa garaa biqilaa suuraa kaasuudhaan suuraawwan biqiloota sanaa kaafaman ammoo AI maashiniidhaaf kennuudhaan AI'n suuraa sana analyze godhee dhukkuba addaa yookaan biqiloota kanneen keessaa mallattoo addaa kan argu taanaan detect godhee naannoo sana irratti akka qorichi farra aramaa maybe akka biifamuuf suggest gochuus ni danda'a jechuudha. Dabalataan egaa security irratti manufacturing industry environment and climate change irratti AI'n gahee guddaa tokko taphataatii jira. Weather condition fuulduratti happen ta'uu danda'an odeeffannoowwan duraan irratti hundaa'uudhaan predict ni godha yookiin ni tilmaama. Natural disaster yookiin immoo balaawwan uumamaan happen ta'uu danda'an kanneen akka kirkira lafaa earthquake illee dursee haala itti tilmaamuudhaan predict gochuudhaan gahee isaa baachaatii jirutu jira. Kana qofa miti space exploration naasaan guyyaa har'aa daataa guddaa waa'ee speesii teleskooppiidhaan kaasuudhaan fudhatu analyze godhee information garaa garaa achirraa extract godhee baasee informationiiwwan kanneen itti fayyadamuudhaaf AI hedduu tokkotti gargaaramu jechuudha. Itti aansuudhaan how does AI work? Bu'uurumarraa AI'n yookaanis artificial intelligence kun akkamittiin akka inni hojjetu beekuun hedduu tokko nu gargaara. Steppiiwwan 4 bakka kana irra kaa'atiin jira. Kompiitarri AI'dhaan develop ta'e tokko yookaan kompiitar sistamiin AI'dhaan uumame tokko seeraan process godhee hojjechuudhaaf steppiiwwan kana keessa darbuutu jiraata. Inni jalqabarraa data collection kan jennu yeroo ta'u AI'n yookaan artificial intelligence maashiniin tokko daataa hedduu tokko isa barbaachisa. Daataa inni irraa baratu, daataa inni irraa wantoota garaa garaa extract godhee patternii discover gochuutii danda'u daataatu isa barbaachisa. Daataan sun egaa foorumii barreeffamaatiin ta'uutii ni mala. Niwusii onlaayinii irraa artikiliiwwan barreeffamoota maxxanfamanii jiran weebsaayitii irraa kitaabota garaa garaa irraa sooshaal miidiyaa irraa bakka hedduu onlaayinii irraa tekistiiwwan hedduu hin barbaachisan AI sana jechuudha. Inni kan biraan foormaatiin daataa AI sanaaf kennamu akkaataa AI taaskii sanaas irratti hundaa'uyyuu malee imeejiidhaan fudhachuutii ni danda'a. Numeerikaal daataa kanneen akka tempereecharii yookaan meedikaal rikoordii garaa garaatiin illee fudhachuutii yeroo inni itti danda'utu jira. Walumaa galatti AI'n tokko yookaan artificial intelligence moodeliin tokko sirriitti taaskii kennameef tokko xumuruudhaaf daataan ga'aan ta'e isa barbaachisa. Akka fakkeenyaatti self driving car yookaan autonomous kaarii Teslaa jedhamu konkolaachisaa malee ofiin deemuuti danda'u kalaqamee akka jiru ni beektu Teslaa kan jedhamu. So konkolaataan kun amma irratti Ameerikaa keessaa bakka muraasa irratti hojii irra ooluutii danda'eetii jira. Bakka irraa kaatanii deemtanuu fi bakka destineeshinii keessan bakka ga'umsa keessanii guutuudhaan konkolaataa sana keessa ni teessu. Konkolaataan sun egaa Teslaanii kaameraa fi sensarii hedduu tokko ofirraa ni qaba waan ta'eef kaameraa sana fayyadamee environmentii naannoo isaa jiru tariitii namoota ta'uu ni malu konkolaataa garaa garaa ta'uutii ni mala. Akkasumas tiraafik laayitii karaa wantoota adda addaa kan inni ittiin ilaalee hubatu kaameraa mataa isaa ni qaba. Sensarii sanaan immoo environmentii irraa informationiiwwan dabalataa garaa garaa illee ittiin ni fudhata. So informationiiwwan kanneen ergi environmentii isaa irraa fudhatee booda interpretii godha. Informationii kana wanta inni arge kun wanta inni kaameraa isaa fayyadamee informationii inni fudhate kuni maalodha kan jedhu adda baasee understand godhee interpret gochuutu irra jiraata. Ergi interpret godhee booda egaa pilaaniidha yookaan decision making stepidha kan inni hordofu. Wanta inni hubate sana irratti hundaa'ee tariitii konkolaataa sana speedii isaa xiqqeessuu ta'uutii ni mala. Leenii yookiin karaa irra deemaa jiru sana jijjiiruu ta'uutii ni mala. Yookaan ammoo accelerate godhee konkolaataa sana speedii isaa dabaluutii ni mala jechuudha. So pilaanii akkasiitti kan inni baafatu. Ergi pilaanii kana baafateetii booda AI'n sistamiin konkolaataa kanaa actioniidha kan inni fudhatu. Actionii inni fudhatu kun egaa AI sistamiin suni signaalii gara qaama keessoo konkolaataa sanatti erguudhaan konkolaataa sana tarii accelerate gochuus ta'uu danda'a, break gochuus ta'uu danda'a. Measurement fudhachuu qabu akka inni fudhatu isa gargaara jechuudha. Egaa Teslaa AI based kaariin kuni wantoota kana hunda hojjechuudhaaf imeejiiwwan miiliyoonaan lakkaa'aman waa'ee informationii environmentii irra deemu kana dursamee AI sanaaf kenname. AI'n sun sanarra dhaabbatee karaa jechuun maal jechuu akka inni ta'e tiraafik laayitiin ergaan kennu maal akka inni ta'e tiraafik saayinii garaa garaa durseeti kan inni hubatu kan inni baratu. So waytananni bakka tokkorraa ka'ee bakka biraa deemu wanta kanaan dura barate sana irratti hundaa'ee nama
bakka fedhetti geessaa jechuudha. So daataan kolleekt ta'ee daataan funaanamee barbaachisaa jechuudha AI tokkoof. Inni kan biraan daataa piriipoosingidha. Kunis maalidhaa? Daataan jalqaba irratti funaaname yookaan daataan kolleekti godhamee yeroo baay'ee mesiidha. Mesii yeroo jennu kan orgaanaayizdi ta'e kan qindaa'e miti. So jalqaba daataan suni qulqullaa'uudhaan orgaanaayizdi ta'utu irra jiraata. AI moodelii sanaaf yookaan AI barsiisuudhaaf adeemaatii jiru sanaaf kennuu keenyaan duratti daataa keenya sana egaa jalqaba irratti qulqulleessuu maybe irarii garaa garaa qaba taanaan irarii daataa sana keessaa remove gochuu duplikeeshiniin wanti irra deddeebiidhaan daataa tokkicha keessatti argamu jira taanaan wanta sana keessaa baasuu daataan hin barbaachisne immoo irrelevaanti daataanis jira taanaan sana keessaa remove gochuutu nurra jiraata jechuudha. Meekaanizimiiwwan garaa garaa fayyadamnee egaa daataa keenya jalqaba irratti piriiproosesi gochuutu nurra jiraata. Inni sadaffaa fi inni itti aanu tireeningiza moodeliidha. Moodelii filanne tokko daataa kolleekti goone kana fayyadamuudhaan tireen goona jechuudha. AI moodeliin tireen godhamu kun egaa algooriizimii yookaanis maatiimaatikal ruulii fayyadamuudhaan daataa sana keessatti paatarnii jiru, riileeshnshiippii yookiin walitti dhufeenya daataawwan kanneen gidduu jiru adda baasuudhaaf kan isa gargaaru algooriizimiidha kan inni fayyadamu jechuudha. Egaan akkaataa daataa nuti AI moodelii keenyaaf kennine kwaalitii qabaachaa deemeen AI'n sun haala bareedaadhaan ni barataa. Haaluma barachaa deeme kanaan ammoo stroongi ta'aa yookaan AI cimaa taatee adeemaa jechuudha. AI moodeliin kanneen akka chat GPT yoo fudhattanii daataawwan konverzeeshinii yookiin daataawwan intarneetii irras funaanaman garaa garaa kanneen miiliyoonota hedduudhaan lakkaa'aman fayyadameetudha kan inni tireen godhame ergi daataan sun piriipoosdi ta'eetii booda jechuudha. Dhumarratti egaa AI moodeliin suni algooriizimii duraan isaaf kenname irratti hundaa'uudhaan daataa galchee godhamee kennameef kan irraa ergi paatarnii fi riileeshnshiippii adda baafatee hubateetii booda gara hojiitti seenuudhaan piriidikshinii garaa garaa yookaan distishinii garaa garaa ni raawwata jechuudha. Piriidikshinii kan raawwatu fakkeenyaaf namni tokko akkuma duraan dubbanne baankii tokko yookaan faayinaanshiyal instituushinii tokko irraa kireeditii argachuu qabamu argachuu hin qabu kan jedhu daataa nama sanaa duraan kenname irraa ergi baratee booda piriidikti godhee waa'ee nama sanaa kaa'aa jechuudha. Gabaabaadhumatti egaa AI'n kan inni hojjetu akkaataa daa'imni tokko eenyummaa isarraa kaasee waa barachaa deemuudhaan yeroo ta'e wayii booda ammoo wanta inni barate sana irratti hundoofne wayita nuti waa'ee gaafannu nuu deebisuu danda'u sanaan kan hojjetudha jechuudha. Mata dureen itti aanu fundamental components of AI dha. AI'n kompoonentiiwwan gurguddaa sadiidha kan inni of jalaa qabu. Inni jalqaba irraa daataadha. Daataan egaa akkuma duratti kaasne AI'dhaa fi akka fiwuliiti. Fiwulii yeroo jennu konkolaataan tokko fiwulii naafxaa malee sochoosuu hin danda'u. So AI'nis daataa hin qabu taanaan duwwaadha. Humna tokko sochoosuu hin danda'u. Waan tokko raawwachuu hin danda'u. So AI'dhaa fi daataan kanneen akka suuraa, tekstii akkasumas immoo nambars formaatiidhaan lakkoofsaan kan jiran kanneen akkasii kuni galtee godhamee fi kennamuufitu irra jiraata. Inni kan biraan algooriizimiidha. Algorithms are step by step instructions that AI follows to learn from data. AI'n daataa sana irraa daataa asitti galtee godhamee fi kenname kan irraa akka inni baratuuf kan isa gargaaru isteeppii inni ittiin wantoota achirra jiru hubachuu danda'u kan isaaf ibsu algooriizimiidha. So algooriizimii nuti AI sana irratti fayyadamnu akkaataa AI sanaatiin garaagaraa ta'uutii ni mala. Algooriizimii hedduutu jiru jechuudha. So algooriizimii sana ni fayyadama. Sadaffaa irratti kompiitingii paaworiidha. Kompiitingii paaworii yeroo jennu AI'n tokko diiveloopi ta'ee bahuudhaaf jalqaba irratti sirriitti daataa kennameef irratti hundaa'ee tireen godhama. Tireen gochuudhaaf ammoo kompiitingii paaworii kompiitaroota gurguddaa humna cimaa qabantu barbaachisa kanneen GPU qabanu jechuudha. Graphics Processing Unit. Even amma irratti AI'n wantoota gurguddaa hojjechuu danda'anii GPUdha kan jedhanii fayyadamanii Tensor Processing Unit kan jedhamu yeroo ta'u kunis taaskiiwwan gurguddaa garaa garaa akka jaree hojjetaniif jara gargaara. Akka fakkeenyaatti AI moodelii baay'ee beekamaa chat GPT yoo fudhattanii daataa AI sanaaf kenname tireen gochuudhaaf GPU humootaan lakkaa'amu fayyadameera jechuudha. Walumaa galatti AI'n daataa ni fudhata what it learns from wanta inni irraa baratu algooriizimii kan biraan algooriizimiidha. Algooriizimiin sun akkamitti akka inni barachuu danda'u steeppii kan itti himudha. Inni sadaffaan computing power'idha. The engine that make it possible akka inni sirriitti imala barachuu isaa sana akka inni seeraan baratuuf yeroo gabaabaa gidduutti haala bareedaa ta'een barumsa daataa sanarraa argachuu qabu akka inni argatuuf kan isa gargaaru kompiitaroota humna ciccimaa GPU hedduu ofirraa qaban barbaachisaa jechuudha. Jarreen kun sadanii AI'n tokko diivelooppii ta'uudhaaf murteessoodha jechuudha. Mata dureen itti aanu type of artificial intelligence dha. Artificial intelligence bakka sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Inni jalqaba irraa narrow AI yookaanis weak AI kan jedhamu yeroo ta'u inni kuni AI nuti guyyaa har'aa qabnudha. Kunis maalidha? AI is really good at one specific
taaskii murtaa'aa tokko irratti AI hojiirra ooludha. AI'n guyyaa har'aatti jiran hundi isaanii naaroo AI yookaan weak AI kan jalatti ramadamu. Sababiin isaas hundi isaanii specific taaskii tokko qofaadha kan jarri raawwatanii. Akka fakkeenyaatti ChatGPT yoo fudhattanii ChatGPT'n barreeffama garaagaraa nuuf barreessuuf yookaan immeejii jenereetii gochuuf yookaan viidiyoo jenereetii gochuuf haa ta'u kontentii wayii jenereetii gochuufidha kan inni gargaaru. ChatGPT'dhaan nyaata naaf hojjedhu jennee kichinii seenee nyaata hojjechuu hin danda'u. Konkolaataa konkolaachisuu jennee ChatGPT'n konkolaataa konkolaachisuu hin danda'u jechuudha. Kan inni hojjechuu danda'u kontentii garaagaraa jenereetii gochuu qofaadha. Haaluma wal fakkaatuun Teeslaa kaarii yoo fudhattanii Teeslaa kaariin konkolaataa konkolaachisuu qofaadha. Barreeffama garaagaraa jenereetii akka inni isiniif godhu yoo gaafattan jenereetii gochuutii hin danda'u. Immeejii garaagaraa jenereetii naaf godhu yoo jettan jenereetii gochuutii hin danda'u. Gaheen isaa konkolaataa sana konkolaachisuudha. Kan inni tireen godhames akkaataa konkolaataa sana seeraan konkolaachisuu danda'u irratti qofaadha jechuudha. So AI'n guyyaa har'aa jiran hundi isaanii naaroo AI kana jalattidha kan jarri ramadamanii. Inni lammaffaa gosti AI General Artificial Intelligence AGI kan jedhamu yeroo ta'u kuni amma irratti sadarkaa qorannoo irra kan jirudha yookaan haala theoretical ta'een qofa kan argamudha. Fuulduratti maybe yeroo dhiyoo gidduutti AI uumamuutii danda'udha. AI'n inni kun egaa AI wantoota hundaan dandeettii ilmi namaa smart ta'e tokko qabaachuu danda'u hundaan kan qabaatudha. Fiildii kamiirratti iyyuu AI wanta ilmi namaa hojjechuu danda'u kan hojjetudha jechuudha. AI'n tokkichi osti konkolaataa konkolaachisuu ni danda'a. Tariitii kichinii seenee nyaata qopheessuu ni danda'a. Barreeffama garaagaraa kan inni nuuf barreessuu gaafannee barreeffama nuuf barreessuutii danda'a. So wanta ilmi namaa smart ta'e tokko hojjetu hunda kan hojjechuu danda'u General Artificial Intelligence jalatti kan ramadamu. Amma irratti AI'n akkasii kan uumame miti hin uumamne. Inni sadaffaa fi inni hedduu tokko addunyaadhaaf yaaddoo ta'u Super AI yookaan Artificial Super Intelligence kan jedhamu kanadha. Kun future possibility maybe fuulduratti ta'uutii ni danda'a kan jedhamee sadarkaa qorannoo irra kan jirudha. Amma irratti riisarcheroonni garaagaraa kan irratti riisarchii gaggeessaatii jiran yeroo ta'u kunis maalidha? Dandeettii ilma namaa hedduu tokko kan caalu AI akkasiiti jechuudha. AI'n kun egaa wanta ilmi namaa hojjechuu hin dandeenye wantoota gurguddoo garaagaraa kan hojjetudha. Maybe scientific discovery garaagaraa foormulaawwan maatimaatiksii, fiiziksii, keemistirii haga irraa discovery hin taane foormulaa haaraa tareetii yeroo jaritti kireetii godhan jiraachuutti ni mala. Ispeesii waa'ee hawaa qorannoo hawaa garaagaraa gochuudhaan pilaanetoota haga irraa ilmi namaa argachuutti hin dandeenye yeroo jaritti argatantu jira. AI'n kun egaa dhukkuboota garaagaraa ilmi namaa guyyaa irraa qoricha hin arganneef haala jaritti qoricha argachuutti ni danda'an ni jira. Diskavariiwwan teknoolojii garaagaraa illee ofii jiraatiif haala jaritti uumuu danda'an ni jira jechuudha. Salphaadhumatti Super AI'n kun dandeettii ilmi namaa qabu hedduu tokko kan caaluu danda'u AI akkasiiti jechuudha. AI'n kun egaa fuulduratti to'annoon ga'aan hin godhamuuf taanaanii ilma namaallee yeroo jaritti booji'uudhaan ilma namaa kontirool godhanii of jalatti bulchan tariitii uumamuutii danda'a. So rakkoon akkasiis akka hin mudannee fi qorattoonni ammarraa kontirooliin garaagaraa godhamaa deemuu akka qabu yeroo garaagaraatti sajjeestanii godhu. Asirratti egaa akkuma argitanii jalqabarra kan jiru naaroo AI'dha. AI'wwan guyyaa irra jiran kan akka ChatGPT, Gemini, Leonardo AI, VO3 hundi isaanii naaroo AI kan jalattidha kan jarri argamanii. General Artificial Intelligence inni ammoo dandeettii ilma namaa wajjin kan wal itu AI akkasiiti. Haga ammaatti AI'n akkasii developed hin taane. Super AI'n kun ammoo dandeettii ilma namaatii olitti baay'ee tokko intelligent kan ta'edha. So AI'n inni kun wantoota gurguddaa addunyaa kanarratti haga guyyaa har'aa hin uumamne AI uumuu yookiin kalaquutii danda'udha. Teknooloojiin guyyaa har'aa naaroo AI kana irraa gara General Artificial Intelligenceetti transition jira jechuudha. Itti aansuudhaan Subfields of AI fiildiiwwan Artificial Intelligence jalatti argaman gaggabaabsinee haa ilaallu. Kanneen akka Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics, Expert System. Jarreen kun maal jechuu akka jarri ta'anii gabaabsinee waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti kan nuti argannu Machine Learningidha. Machine Learningin daree Artificial Intelligence jalatti argamu yeroo ta'u maashinoonni daataa akkuma duratti isiniif ibsee daataa imeejii yookiin daataa tekstii akkasumas viidiyoos ta'uu ni mala. Daataawwan garaagaraa irraa yeroo itti maashinoonni barachuudhaan adeemsa keessa ammoo dandeettii fi performaansii isaanii itti fooyyeffachaa adeemanuu mekaanizimii akkasiiti jechuudha. Osoo tokkoon jarri hojjechuu qabanii piroogiraam gochuun nurra hin jiraatin daataa kennameef irratti hundaa'ee yeroo itti maashiniin ofiin barachuutti danda'u maashin learning jenna jechuudha. The machines learn patterns from examples, in this case data, and then makes its own prediction or decisions. Maashiniin tokko yookaan computer systemiin tokko egaa daataa kennameef sana irraa barachuudhaan murteewwan garaagaraa akkasumas ammoo predictionii garaagaraa kennuutii ni danda'a jechuudha. Maashiniin kun egaa yookaan moodeliin maashin learningii kun daataa kennameef sana irraa paaternii walitti dhufeenya daataawwan kennameef
gidduu jiru identify godhee adda baasuudhaan achirraatti kan inni barachaa adeemu jechuudha. Akka traditional programmingii yookaan akka programmingii symbolic reasoningii fayyadaman kanneen duraanii tokkoon isaatiif maal akka inni gochuu qabu akkamittiin akka inni hojjechuu qabu timuu nurra hin jiraatu algooritimii qofa kenninee fi algooritimii sana fayyadamuudhaan daataa kennineef irraa ofiisaatiif computer systemii sun ni barata jechuudha. Yeroo haala kanaan baratu ammoo meekaanizimii gurguddaa sadii fayyadameetu. Inni jalqaba irraa supervised learning kan jedhamu yeroo ta'u inni kuni daataan moodelii sanaaf kennamu leveled yeroo ta'udha. Leveled yeroo jennu akka fakkeenyaatti example kana fudhachuutii ni dandeessu. Machine learning modelii tokko imeejiiwwan kanneen kenninee fi akka inni yeroo itti aanu imeejii haaraa adda baasu yoo barbaanne jalqaba irratti level goona. Level yeroo jennu wantoota akka kanaa yeroo argitu appil jedhii jennee itti himna jechuudha. Dursinee daataa jalqaba irratti trainingiidhaaf kenninuuf yeroo maqaa yookaan maal akka inni ta'e ibsinee barsiisnuuni level goonee jirra jechuudha. Supervised learning jechuun kanadha. Akka fakkeenyaatti egaa as biratti wantoota akka kanaa yoo argitu appil jedhii wantoota akka kanaa agartu immoo orange jedhii haala kanaan daataa sanaa fi output isaa salphaatti dursinee yeroo kennuu fi supervised learning jedhama. So haala kanaan daataa kana AI modelii sanaaf kenninee AI modelii sun jalqaba irratti training godhama. Training jechuun irraa barata jechuudha. Daataawwan kanneen irraa sirriitti barata. Yeroo itti aanutti egaa imeejiiwwan kanneen lamaan AI modelii kanaaf maal akka jarri ta'an akka inni predict godhu AI modelii kanaaf wayita kenninu sadiimaa kana akkuma argitan appil jedheetu kan inni nuuf kennu. AI modelii sun sirriitti trained ta'ee jiraannaan kan kalaree kana qabu ammoo orange jedheetu kan inni qoqqoodee yookaan categorize godhee nuuf kaa'u jechuudha. So salphaadhumatti supervised learning kan irratti daataa nuti AI modelii sanaaf kenninu jalqaba irratti leveled kan ta'e yookaanis ammoo daataa kana jechuun kanadha jennee yeroo nuti itti dursinee waa'ee daataa sanaa informationii duukaa kenninuuf jechuudha. Inni lammataa fi inni kan biraa ammoo unsupervised learning yeroo ta'u inni kun ammoo unleveled dataadha kan nuti kenninuuf. Daataa nuti AI modelii sanaaf akkuma fakkeenya kana irratti argitanii AI modelii kanaaf daataa nuti kenninu unleveledidha. Level goonetii miti. Akkuma kanatti walitti qabaadhaan daataa kana AI modelichaa inniif kennina. AI modeliin sun egaa machine learning algoritmii fayyadamuudhaan daataawwan kanneen gidduu walitti dhufeenyi jiru maalidha, paaterniin jara gidduu jiru maalidha, kan jara wal fakkeessu maali, kan jara gargar godhu maalidha jedhee ofii isaatiif achirraa identify godhee ni barata. Ergi achirraa baratee booda process gochuudhaan egaa dhuma irratti categorize godheetii nuuf kaa'uutii ni mala jechuudha. Akkuma example kana irratti argitanii fakkii appilii fi fakkii orange I think orange fakkaata wal faana makaatti kennina. So AI modeliin kuni yookiin machine learning modeliin kuni algoritmii fayyadamuudhaan jalqaba irratti daataawwan kanneen irraa walitti dhufeenya yookiin relationship daataawwan kanneen gidduu jiru ni barata jechuudha. Ergi baratee booda egaa qoqqoodee yookaan haala kana argitan kanaan gargar baasee nuuf kaa'uutii danda'a jechuudha. Nuti garuu dursinee kana yoo argite appilii jedhii fakkiiwwan kanneen akkana yoo argite orange jedhennee waan nuti itti himne hin qabu. Ofuma isaatiif daataawwan kanneen irraa walitti dhufeenya jara gidduu jiru adda baafachuudhaan barataa jechuudha. Inni sadaffaan reinforcement learning kan jedhamu yeroo ta'u reinforcement learning ammoo modelii keenya kan nuti train goonu trial and error fayyadamee akka inni baratuufidha. Kunis gabaabaadhumatti maalidha? Inputii nuti modelii keenya kanaaf kenninu nuti jira. So inputii kana fudhachuudhaan AI suni categorization yoo ta'e wanti suni categorize godhee ni kaa'a. Haa ta'u malee garuu environmentii isaa irratti haala inni akti godhu irratti hundaa'ee ejentiin sun yookaan AI modeliin suni rewardii fi penalitiidha kan inni argatu. Rewardii inni fudhatu suni based action isaatiif yoo wanta sana seeraan raawwatee yookiin wanta categorize gochuu qabu sana seeraan categorize godhee akka rewardiitti isaaf qabamee pointiin isaaf dabalama. Maybe wanta sana wanta dogongoraan ammoo bakkatti categorize ta'uu hin qabnetti yoo categorize godhee haala penalitiitiin pointiin irratti qabama. So next time dogongora sana irra hin deebi'u ni fooyyeffata jechuudha. Trial and error jechuun akkasitti. Akka waliigalaatti egaa fakkeenya supervised learning yoo ilaalle image classificationii fudhachuutii ni dandeenya. Imeejiiwwan garaagaraa fakkeenyaa fi imeejii kaatii fi doogii yookaan adurree fi saree AI modelii tokkotti kenninee duraan dursinee kun adurreedha yookiin kun dooggiidha jennee ergi kenninee fi booda yeroo itti aanu irratti fakkii adurree tokko yoo kennine kan nuti kennine suni adurreedha jedhee salphaatti adda baasuutii ni danda'a. Spaamii classify godhee adda baasuu irratti Gmailii hundi keessan ni fayyadamtu. Gmail account ni qabdu. So Gmail account sana irratti wayita namni spam emailii wayita isinitti ergu inboxii primary keessa galchuu dhiisee spam folderii keessa akka inni galchuuf categorize godhee kan kaa'u supervised learning fayyadameetu. Ammas immoo speech recognition irratti illee supervised learning dha kan inni gargaaramu. Unsupervised learning irratti ammoo akka fakkeenyaatti customer segment gochuu fakkeenyaaf websaayitiiwwan garaagaraa online shopping dhaaf gargaaran maybe AliExpress fa'aa ta'uu ni malu. Customeroota yookaan fayyadamtoota websaayitii sana behaviorii jara irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf
previous purchasing history wantoota jarri kanaan dura bitan, wantoota jarri kanaan dura daawwatan yookaanis ammoo geographical location jaraa fayyadamuudhaan, demographic data jaraa fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa fayyadamee kastaamarii yeroo segmentii godhu unsupervised learning fayyadameetu. Akkasumas immoo anomaly detection network traffic tokko keessatti potential security threat yoo jiraate sana detect gochuudhaaf illee unsupervised learning dha kan nuti fayyadamnu. Reinforcement learning ammoo playing chess yookiin wantoota akka geemii kanarratti kan nuti baay'inaan itti gargaaramnu. Akkasumas ammoo robotics irratti robootii garaagaraa train gochuuf fakkeenyaaf robootiin tokko akka inni deemu akka inni meeshaa wayii kaasu sochii garaagaraa godhuuf train gochuu irratti reinforcement learning dha kan nuti fayyadamnu. Recommendation system garaagaraa irratti illee reinforcement learning fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Mata dureen itti aanu deep learning dha. Deep learning maalidha? Deep learning ni subset of machine learning that uses artificial neural network. Deep learning ammoo branchii machine learning yeroo ta'u artificial neural network dha kan inni fayyadamu. Imagine kana irratti akkuma argitanii gubbaa irratti artificial intelligence ti jira. Itti aansuudhaan machine learning ti jira. Isa jalatti egaa deep learning ni argama jechuudha. Deep learning kuni artificial neural network dha kan inni fayyadamu. Neuronii ilmi namaa qabu yookaan biological neuronii ni beektu. So neuronii ilma namaa sammuu ilma namaa keessa jiru kana fakkeessuudhaan sistemaa kalaqamedha yookiin hojjetamedha. Deep learning is a neural network mimic brains neuron to process data hierarchically through multiple layer. Leerota hedduu tokko baay'ee tokko akkuma akka kanatti argitanii leerota hedduu tokko fayyadamuudhaan wanta sammuu ilmi namaa hojjechuu danda'u yookaanis ammoo niirooniin tokko gara niiroonii biraatti information erguudhaan akkaataa itti sammuun ilmi namaa hojjechuu danda'u sana fakkeessanii AI jarri hojjetanidha. So haala kanaanidha kan inni hojjetu akkaataa sammuun ilmi namaa itti information tokko process godhu sana irraa ka'ee uumamedha jechuudha. AI'n kun egaa multiple layer yookaan immoo deep layer'idha kan inni fayyadamu. Deep layer'iin yookiin immoo hidden layer'ii irratti kan inni multiple layer'ii inni fayyadamu complex problemii garaagaraa solve gochuuf yookaan process gochuufidha. Sababiin inni itti deep jedhameef ammoo gadi fageenyaanidha kan inni sirriitti wantoota garaagaraa process godhee kan inni irraa baratu jechuudha. Deep learningin kun egaa automatically data kennameef irraa featureii extract gochuudhaan probleemiiwwan gurguddaa garaagaraa kanneen traditional machine learningidhaan even salphaatti furamuu hin dandeenye hedduu tokko furuutu ni danda'a. Akka fakkeenyaatti self driving car konkolaataa konkolaachisaa malee ofiin adeemu kan duratti ni kaasee Teslaa fudhachuu ni dandeessu. Karaa yookaan navigation irra deemuu qabu adda baafachuudhaaf, objektii garaagaraa detect gochuudhaaf, environmentii isaa irra maal akka jiru adda baafachuudhaaf, kaameraadhaan fuuldura isaa maal akka jiru ilaaluudhaaf, wantoota hedduu adda baafachuudhaaf self driving kaariin kanneen akka Teslaa deep learningidha kan jarri fayyadaman. Face recognition system appilikeeshinii garaagaraa kan fuula namaa detect gochuudhaan identify godhanii adda baasanii deep learningidha kan jarri fayyadaman. Chatbotiiwwan kanneen akka ChatGPT, DeepSeek jarreen kun informationwwan miiliyaan lakkaa'amu sirriitti analyze godhanii achirraa irraa barachuudhaaf deep learningidha kan jarri fayyadamanii. Voice yookaan speech recognition system kanneen akka Apple Siri productii dhaabbata Amazonii kan ta'e Alexa yoo fudhattanii sagalee namaa recognize godhanii achirraa ergi hubatanii booda deebii yookaan responsii sana madaalu kennuudhaaf deep learningidha kan jarri fayyadamanii process godhanii jechuudha. Akkuma isiniif ibsee deep learningin gabaabaadhumatti artificial neural network fayyadameetidha kan inni operate godhu. Niiroonii ilmi namaa yookaan niiroonii sammuu ilma namaa keessa jiru akkaataa inni itti informationii process godhu sana fakkeenya godhachuudhaan artificial intelligence kalaqamedha jechuudha. Mata dureen inni itti aanuuf inni kan biraan fiildii artificial intelligence jalatti argamu natural language processing yookaanis NLP dha. NLP'n kun salphaadhumatti maashinoota akka jarri afaan ilma namaa barachuu danda'an jara gochuu jechuudha. Mala yookaan meekaanizimii nuti maashinoonni yookaan computer systemiin afaan ilma namaa kana hubachuutii yookaan barachuutii danda'u itti goonu jechuudha. Kunis egaa meekaanizimii kanneen akka linguistikii yookaan wantoota seerota afaanii yookaan giraamarii afaan tokko informationiiwwan wal qabatan AI sana barsiisuudhaan akkasumas machine learningii fi statistical data garaagaraa jiru AI kana barsiisuudhaan akka AI'n kun waan ilma namaa baratee wanta namni isaaf barreessu hubatee deebii sirrii fi deebii nama madaalu akka inni kennuu danda'utti kalaqu jechuudha. So NLP'n salphaadhumatti natural language processingin maashinii language yookiin afaan ilma namaa understand godhu creative haala godhudha. Akka fakkeenyaatti egaa ChatGPT fudhachuutii dandeessu, Alexa kan Amazonii sagalee ilma namaa dhaggeeffachuudhaan deebii namaa kennu maashinii sana fudhachuutii dandeessu, Google Translate kan afaan tokko irraa gara afaan biraatti hiikuudhaaf
nuti itti fayyadamnu akka fakkeenyaatti illee fudhachuu ni dandeessu. Fakkeenyota hedduutu jiru kanneen natural language processing kana fayyadaman jechuudha. Speech recognition irratti, tekstii summarize gochuu irratti, gaaffii garaagaraa gaafannee deebii nuuf kennuu irratti gahee guddaa tokkodha kan jarri bahanii. Mata dureen inni itti aanuu fi fiildiin artificial intelligence jalatti argamu inni kan biraan computer visionidha. Computer vision egaa maashinoonni dandeettii waa arguu akkasumas immoo wanta argan wanta viizuwaalii kaameraa fayyadamuudhaan argan tokko akka jarri interpreet gochuudhaan information sana gara fo'aan faayidaa qabutti akka jarri jijjiiran meekaanizimii ittiin goonudha. Salphaadhumatti kompiitarri tokko akka inni waa arguu danda'u meekaanizimii ittiin goonu jechuudha. Fakkeenyaaf computer visionii kana facial recognition irratti fayyadamuuti dandeenya. Security systemiin bakka garaagaraatti argamanii yookaan immoo surveillance irratti yeroo baay'ee computer visionii kan nuti fayyadamnu. Fakkeenyaan duraan isinii kaasee ammas self driving cars Teslaan illee traffic saayinii yookiin mallattoolee tiraafikii garaagaraa karaarra jiran adda baasuudhaaf computer visionii kan inni fayyadamu. Dabalataanis fayyaa irratti AI'n dhukkuboota garaagaraa X-ray fi MRI suuraawwan kaan irraa detect godhee adda baasuudhaaf dabalataanis immoo OCR yookaan object character recognition barreeffama harkaan barraa'ee irraa suuraa kaasuudhaan salphaatti suuraa sana irraa barreeffama editable ta'etti gara wordiitti jijjiiruudhaaf gahee guddaa tokko ni taphata computer visioniin. So fakkeenyota hedduutu kaasuutii ni dandeenya. Application of computer visionii yoo ilaalle autonomous driving Teslaa duratti isinii kaasee irratti Teslaan suni kaameraa fayyadamee akka inni mallattoolee tiraafikii garaagaraa fuuldura karaa jiran adda baasuuf isa gargaaru computer visionii kan inni fayyadamu. Face recognition system applicationota garaagaraa fuula namaa detect gochuudhaan adda baasan irratti illee computer visioniin gahee guddaa taphata. Dabalataanis immoo medical diagnosis yookaan immoo fayyaa irratti AI'n computer visionii kuni dhukkuboota garaagaraa adda baasuu irratti gahee guddaa tokko ni taphata. Mata dureen inni itti aanuu fi inni shanaffaan fiildiin artificial intelligence jalatti argamu roboticsidha. Roboticsiin egaa guyyaa har'aa wantoota gurguddaa garaagaraa hojjechaatiidha kan jarri jiranii. Roboticsiin kun egaa AI mechanical engineering wajjin walitti combine gochuudhaan maashinii physical world addunyaa nuti amma keessa jiraachaa jirru kan irratti act gochuu yookaan interact gochuu danda'u haala nuti itti uumuu dandeenyudha. Robootonni egaa sensarii ni fayyadamu. Computer visionii illee yeroo jarritti fayyadaman ni jira. Kaameraa akka kaameraatti information alarraa ni fudhatu. Machine learning algorithm immoo fayyadamuudhaan murteewwan garaagaraa ni murteeffatu jechuudha. Maybe hojii hojjetan tokko keessatti meeshaa tokko kaasuudhaaf yookaan meeshaa tokko kaa'uudhaaf algoritmiiwwan kanneen ni fayyadamu jechuudha. Industrial robootii fakkeenyaaf fudhachuutiin dandeessu faabrikaa yookaan indastiriiwwan garaagaraa warshaalee garaagaraa keessatti konkolaataa assembil gochuudhaaf qaamolee konkolaataa garaagaraa walitti fidanii assembil gochuudhaaf kana qofa miti indastiriiwwan garaagaraa warshaalee garaagaraa hedduu keessatti roobootiin gahee guddaadha kan inni taphatu. Sarjarii keessatti illee meedikaal opereeshinii garaagaraa raawwachuu keessatti roobotonni gahee guddaadha kan jarri taphatanii. Diroonota yoo fudhatan illee diroononni bakkoota ulfaatoo garaagaraa ilmi namaa gahuu hin dandeenye dhaquudhaan suuraa garaagaraa kaasuus ta'uuti ni mala. Qorannoowwan garaagaraa gaggeessuudhaan gahee guddaa tokkodha kan jarri taphatanii. Mata dureen inni itti aanu fiildiin artificial intelligence jalatti argamu expert systemidha. Expert systemiin kun rule based AI yoo ta'u symbolic reasoning AI fayyadamu yeroo ta'u AI fiildii murtaa'aa ta'e tokko irratti baay'ee expertii ta'edha. AI waa hunda giddu galeeffate osoo hin taane AI bakka murtaa'aa ta'e tokko irratti rakkoo tokko furuuf itti gargaaramuudhaaf akka fakkeenyaatti medical diagnosis systemii fudhachuuti ni dandeessu. Kunis maalidha? Simptomii yookiin mallattoolee dhukkubaa kennameef garaagaraa irratti hundaa'uudhaan possibilities yookaan dhukkuba nama sana qabatee jiru haala jarritti predict godhan yookaan itti adda baasanidha. Inni kan biraan financial planning toolsidha. Kunis maalidha? Financial systemii kan nama guide godhan yookaan kan nama advise godhan yeroo ta'anu. Dabalataanis immoo legal consultation platformiiwwan garaagaraa irratti technical support qofa kennuudhaaf kan gargaaran expert systemoonni garaagaraa akkasiin jiru. Gabaabaadhumatti expert systemiin AI'n akkasii kuni AI specific fiildii yookiin bakka murtaa'aa fiildii murtaa'aa tokko irratti baay'ee expert ta'ee fi wanta murtaa'aa sana irratti ammoo haala bareedaadhaan perform gochuu danda'u jechuudha. Mata dureen keenya inni xumuraa fi inni goolabaa irratti ilaallu the future of AI'dha. AI'n gara fuulduraatti yookaan imalli AI gara fuulduraa maal fakkaachuu akka danda'u walii ilaalla. Emerging AI careers AI'n amma irra gahee jiru kan irratti hundaa'uudhaan gostiileen hojii haaraa garaagaraa uumamaatii jiru. Akka fakkeenyaatti prompt engineer fudhachuuti ni dandeessu. Prompt engineer jechuun nama inputii nuti AI tokko wajjin communicate gochuudhaaf yookaanis AI modelii tokko wajjin interact goonee conversationii garaagaraa gaggeessuudhaaf inputii nuti fayyadamnu jira. So inputii nuti kenninu sun baay'ee tokko murteessaadha. Inputii bareedaa yookiin barreeffama bareedaa gaaffii bareedaa dhiyeessinee fennaan AI'n sunis deebii bareedaa rizaaltii bareedaa nuu kenna. Inputii sirriitti hin kennuu fi wanta nuti AI sanaaf kenninu wanta organized hin taane taanaan akkuma kana AI'n sunis wanta sirrii hin taane nuu kenna jechuudha. So wanta nuti AI modelii tokkoof galtee goonee kennuuf gaaffii nuti gaafannu sun ammoo prompt jedhama. So kanneen prompt sana design gochuuf
gargaaran prompt engineer jedhamu. Fiildiiwwan akkasii booda kanarra baay'ee tokko barbaadamaa dhufaatii jiru. Data creator AI'dhaaf data barbaachisu namoonni data sana qopheessan ni jiru. So namoonni akkasiillee hedduu tokko barbaadamu. AI maintenance specialist sababa amma AI'n hedduu tokko dagaagaa jiruuf sanuma wajjin wal qabate gosteeliin hojii haaraa illee uumamaatiin ni adeemu jechuudha fuulduratti. Inni kan biraan personalized everything. AI'n egaa wantoota hedduu tokko personalized gochaa dhufaatii jira. Wantoota ilma namaaf sirriitti fiiti gochuu danda'u akkaataa speesifikaalii nama tokkoon madaaluu danda'uun informationii ga'aa fi moor fooyya'aa ta'e haalaan itti kennaa deemu ni uumama jechuudha. Fayyaa irratti ta'uu ni mala, barnoota irratti ta'uu ni mala, bashannanaa fi wantoota garaagaraa irratti haala bareedaadhaan deebisuutii danda'u yeroo dhiyoo gidduutti ni uumama. Uumamaas immoo jira jechuudha. Inni kan biraan automation efficiencyidha. Kunis maalidha? Industirii yookiin warshaalee garaagaraa keessa galuudhaan AI'n wantoota adda addaa yeroo inni itti automate akka haala jarri ofiin hojjetan itti godhu yeroo dhiyoo keessatti inuma uumamaatii jira. Repetitive taskii kan ta'an hojiiwwan irra deddeebiidhaan humna namaatiin hojjetaman akka AI'n hojjetu gochuudha. Kunis immoo bu'aa achirraa argamu, rizaaltii achirraa argamu, rizaaltii hojii sana irraa argamu ni dabala. Dogongora garaagaraa ni hir'isa. Akkasumas immoo ilmi namaa hojiiwwan irra deddeebiin hojjetaman kan dhiisee hojiiwwan kalaqaa ta'an garaagaraa irratti akka jarri xiyyeeffatan jara godha jechuudha. Ammas immoo fuulduratti AI'n the leap to AGI artificial general intelligence akkuma duraan isin ibsee amma irratti naaroo AI irra kan nuti jedhu specific taskii hojjechuu kan danda'an AI akkasiitidha kan amma irratti kalaqamanii jiranii. Fuulduratti AI'n yeroo dhiyoo gidduutti maybe qorattoonni hedduun akka dubbatanitti haga bara 2030tti inni uumama kan jedhudha. So AI'n artificial general intelligence jedhamu kun egaa human like reasoning dandeettii ilma namaa AI hojjechuu danda'udha. AI'n kuni yeroo dhiyoo gidduutti AI uumamuu danda'an keessaa isa tokkodha. Akka waliigalaatti AI egaa teknoolojii gosa hojii hunda keessa seenuudhaan wantoota baay'ee humna namaan hojjetaman automate godhee hojiilee hedduu salphisaatii jirudha. Kanuma irraa ka'uun ilmi namaa hojiilee irra deddeebiidhaan hojjetaman AI'dhaaf dhiyeessuun xiyyeeffannaa isaa gara wantoota haaraa uumuu fi kalaquutti naannesseetii jira. Haa ta'u malee innis egaa haga yeroo murtaa'aatti yoo ta'u yeroo gabaabaan booda sanas ilma namaa irraa fudhachuun jaraa waa hin oolledha. Walumaa galatti viidiyoo kana keessatti beekumsa bu'uuraa maalummaa AI akka argattan abdiin qaba jecha waa'ee AI kana irratti ammoo caalaatti barachuu fedhii kan qabdan taanaan viidiyoo kan biraatiin AI toolsii garaagaraa guyyaa har'aa jiran keessaa kamiin fayyadamuu akka qabdan irratti fi akkasumas AI gadi fageenyaan sirriitti itti seentanii barachuuf fedhii kan qabdan taanaan ammoo eessarraa eegaluu akka qabdanuu fi koorsii isin gargaaran garaagaraa bakka irraa argachuu dandeessan irratti viidiyoo kanan isiniif qopheessu ta'a. Hagasitti nagaan tura.